Namoonni meeshaa ibsaa irratti raawwatan adabbii qarshii 500,000 fi hidhaa waggaa 15 akka adabaman gabaafameera. Mariin Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamuu yeroof dheerachuun isaa himame. Haleellaa Yuukireen hordofee roobni gurraachi Raashiyaa irratti roobuu isaa jiraattonni komii kaasuun gabaafameera. Iraanii fi USA waliigaltee cabsinaan deebii cimatu isaan eeggata jechuun akeekkachiifte. Shamaar Kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee simbiraangaa kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti sindeessaa turtiin keessan nu faana ta'u. Tajaajilli elektirikii Itoophiyaa dhimma manca'insa bu'uuraalee misoomaa fi hanna humna ibsaa ji'oota afran jalqabaa bara baajataa bara 2018 irratti raawwatame ilaalchisee ibsa kennetti jira. Akka ibsa kanaatiin ji'oota afran kana keessatti qofa sababa manca'insa bu'uuraalee misoomaa fi hanna ibsaa irratti kisaaraan birrii miliyoona 100 fi 43 ol gahee akka jirus gabaafame. Tajaajilli hanni raawwatamaa jiru kun immoo dhuunfaa fi dhaabbilee darbee dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa gaggeessaa akka jirus immoo himameeti jira. Hanni tiraansfoormeeshinii hanna keebilii daddabarsuu fi ibsaa manca'insa bu'uuraalee misoomaa balaa konkolaataa fi gahuu isaa akkasumas immoo hanni humna ibsaa tajaajilchaaf immoo qormaata guddaa ta'uu isaa ibseeti jira. Keessattuu immoo hanna tiraansfoormeeshinii irratti 17 irratti raawwatameen kisaaraan birrii miliyoona 23 fi 85,000 fi 800 fi 47 tilmaamamuu qaqqabuu isaa tajaajilli har'a ibseeti jira. Walumaa galatti ji'oota afran darban keessatti hannaa fi manca'insi bu'uuraalee misoomaa elektirikii irratti qaqqabee akkasumas immoo hannaa humna ibsaa raawwatamee dhaabbaticha irratti birrii miliyoona 100 fi 43 299 fi 100 fi 14 miidhamee akka qaqqabe himan. Hooggantoonni hojii raawwachiisaa kominikeeshinii tajaajilaa elektirikii Itoophiyaa obbo Anawar akka jedhanitti hanni bu'uuraalee misoomaa fi humna ibsaa ji'oota afran jalqabaa bara baajataa bara 2018 keessa raawwatame irratti kan xiyyeeffate ta'uusaa ibsaniiru. Hooggantoonni kominikeeshinii kun akka jedhanitti hanna humna ibsaa 29 raawwatamee fi miidhaan birrii miliyoona 13 fi 184 ol ta'uu isaa qaqqabee akka jiru himan. Walumaa galatti ji'oota afur keessatti hannaa fi manca'insi bu'uuraalee misoomaa elektirikii irratti qaqqabee akkasumas immoo hanna humna ibsaa raawwatameen dhaabbaticha irratti birrii miliyoona 143 miidhanii qaqqabuu isaa obbo Anawar dubbatan. Hanni humna ibsaa irratti manca'insi bu'uuraalee misoomaa hanna keebilii fi balaa konkolaataaf miidhaawwan qaqqabee baay'inni isaanii 107 ta'uu isaanii ibsaniiru. Isaan kana keessaa immoo yakkawwan 10 irratti himannaan banamee dhimmi isaanii adeemsa seeraa irratti kan argamu yoo ta'u kanneen hafan ammoo adeemsa qorannoo poolisii jala jiru jechuun himan. Hoogganaan hojii raawwachiisaa seeraa fi naamusaa dhaabbatichaa obbo Abbabaa Tasfaa akka jedhanitti hanni bu'uuraalee misoomaa fi humna ibsaa ittisuuf seerota gahaan akka jiru ibsuudhaan hanqina jiru kan ammoo seera osoo hin taane gama raawwachiistuun akka ta'es immoo eeran. Eegumsi bu'uuraalee misoomaa akka cimuuf immoo qaamoleen haqaa fi caasaalee bulchiinsa biroo immoo waliin qindoominaan hojimaataan akka hojjetanis ibsaniiru. Abbabaan Tasfaa akka jedhanitti immoo eegumsi fi kunuunsi seeraa ibsaa irraa kaase hanga fayyadama tajaajila jirutti immoo hordofuudhaan itti gaafatamummaa dhaabbatichaa kana sirnaan eegamuu isaa kan mirkaneessan ta'uu isaa ibsaniiru. Itti dabaluudhaan obbo Abbabaan hanni bu'uuraalee misoomaa fi humna ibsaa addaan citu tajaajila ibsaatiin sababa ijoo dhimma ta'eef immoo hawaasni qaama mallattoo fi uffata seeraa dhaabbatichaa hin uffanneef yommuu bu'uuraalee misoomaa elektirikii tuqu argan qaamolee nageenyaatiif immoo eeruu kennuun isaa akka itti fufu immoo tumsa isaanii gaafataniiti jiru. Kana malees immoo labsii bara 1997 ba'ee keessumaafuu kan seerota teelee fi humna ibsaa eeguuf ba'ee kabajuun barbaachisaadhas jedhan. Bu'uuraalee kanaan immoo misooma kunneen naannolee fi iddoowwan adda addaa keessatti kan babal'atu yoo ta'u kan argamu waan ta'eef caasaaleen bulchiinsaa sadarkaa jiran qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan eeguuf dirqama akka qaban immoo ibsaniiru.
Iraan USA'n waliigaltee cabsinaan deebii cimatu ishee eeggata jechuun akeekkachiifte. Ameerikaa waliigaltee Iraanii waliin taasifte kana cabsite taanaan deebii cimaan akka ishee eeggatu dubbii himaan paarlaamaa Iraan Mohammad Baagaarii Galfiin dubbatan. Waliigaltee Ameerikaa waliin ture keessatti namoota mari'achuu irratti gama Iraaniin hirmaatan keessaa ijoo kan turan afayaa'iin kun fuula eegsii isaanii irratti ergaa hoogganaa waliigalaa eegdota Rippaabilika Islaamaa Iraan booda ergaa dabarsanii turaniin Ameerikaa waan waadaa galtee kana akka kabajuu kan hubachiisaniiru. Haa ta'u malee Ameerikaan amanuu dhiisuudhaan waliigaltee kana kan cabsitu taanaan Iraan tarkaanfii guddaa akka fudhattu afayaa'iin kun himan. Itti dabaluudhaan baay'inni isaanii waraana Ameerikaa waliin gaggeessite akka injifattee eeruudhaan ammas immoo karama wal fakkaatuun deemuu kana filatte yoo ta'u immoo haleellaa jabatu ishee eeggata jechuun akeekkachiisan. Gama kanaan immoo Netanyahuun Israa'el Libaanoos keessatti kibbaa keessatti akka hin haleelle ibsaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu waraanni kun biyyattii bakka qaxxanaa nageenya eegsisuu jedhanii immoo Libaanoos kibbaa keessa akka hin baane ibsaniiru. Akkuma naannawa Gaazaa walii wal lolaa turanitti immoo daangessuu keessatti nageenyaa fi badhaadhina mirkaneessuun godaantotaa fi magaalota Israa'el kaaba keessatti nagaa fi badhaadhina isaanii kabachiifachuuf jechuu eebba daandii tokko irratti dubbatu isaanii himan. Kana malees immoo kan mirkaneessan Libaanoos kibbatti bakkawwan waraana ala ta'an keessa dubbitti akka deebi'an himaniiru. Iraan waliigaltee wal hubannoo Iraanii fi Ameerikaa waliin taasifame Libaanoos keessatti dhukaasa dhaabuuf immoo walabummaa daangaa eegsisuu akka ta'e immoo beeksisanitti jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin akka bu'uura waliigaltee kanatti immoo Libaanoos keessatti Hizbullaa fi Israa'el jidduutti dhukaasa dhaabuu waliigaluu dabalate addawwan waraanaa mariitti dhukaasa dhaabuu hojiirra akka ooluu eeganii akka jiran gabaafameera. Sababa haleellaa Yukureetiin hordofee roobni gurraachi Raashiyaa irratti roobuun jiraattonni komii kaasan. Magaalaa Raashiyaa Moskoo keessa waan akka titiifuu gurraachi samii irraa gadi roobee akka jiru himameeti jira. Kun ammoo Yukuree diroonii 200 ta'an erga jiddu gala calalli boba'aa Raashiyaa haleeltee mudate ta'us himameera. Arri gurraachi samitti ol ka'ee namoonni 17 haleellaa diroonii kana keessatti madaa'aniiru jechuun bulchaan naannoo sanaa ibseeti jira. Jiraattonni kibba ba'a Moskoo miidiyaaletti akka himanitti waan gurraachi gadi nutti tiifee mallattoo gurraachaa namatti hin tolle fi uffata keenyaa hin gadhiisne tokkotu nurratti bu'e jechuun himan. Qondaaltonni Moskoo garuu boba'aa roobee jedhamu hin jiru jechuun himanitti jiru. Haa ta'u malee chaanaalii teelegiraamaa naannoo miidhanii kanammoo dhaqqabee irratti jiraattonni foddaa isaanii akka cufan ta'an immoo ijoolleen jaarsolee fi namoonni asmii dhukkubsatan ammoo naannicha akka baafaman dhaamsanitti jiran. Ministeerri ittisaa Raashiyaa diroonii 1,000 olii fi kurvii misaa'ilaa fi Yukuree 4 sa'a 24 keessatti qolatamuu isaanii ibseeti jira. Kuusaan boba'aa kibbaa tokko akka haleelametti himuudhaan immoo namni tokko du'uun isaa gabaafameera. Vilaadimir Zelenskiin haleellaan diroonii kun deebii haleellaa torban darbee Raashiyaan irratti raawwatteef kan deebisan ta'us himan. Nuyi waraana kana hin barbaanne gonkumaa hin barbaannus jedhanii jiru. Yukureen garuu gubattee Moskoos immoo ni gubnas jedhan. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov immoo haleellaa Yukureen irratti gaggeessite kanammoo hammi isaa baay'ee dabalaa jedhanii jechuudhaan ibsan. Jechi qofaa miti gahaa mitis akka ta'e immoo duraanuu waan kanatti amannee jirra jechuun himaniiru. Jiddugalli calallii boba'aa kaampaanii isaanii immoo tokko keessatti si'a 3 haleelameeti jira. Torbanuma kana keessatti ammoo yeroo 2 haleelamee akka jiru himuudhaan samiin aaraan guuttee qadaddee akka jirtuuf immoo kuusaan boba'aa dho'insa irraa buqqa'ee yeroo kana samitti ol darbamuu isaa viidiyoo adda addaa ni agarsiisa. Caccabuun diroonii immoo waan gamoo irratti kukkufeef suuqiiwwan cinaa irratti akka ibiddis gubataa tures mul'ateera. Moskoo keessa buufataaleen xiyyaaraa 4 cufamaniiru. Balaliiwwan 500 ol immoo haqamaniiru. Qondaaltonni mootummaa Raashiyaa suuraa kunneen fayyadamuudhaan akka hin maxxansine miidiyaaleen biyyattii dhorganii viidiyoowwan yeroo dirooniiwwan samiirraa guyyaa adii balali'aa agarsiisuu qoodameeti ture. Yukureen kiiloomeetira 500 daangaa Raashiyaa keessa galuudhaan Moskoo haleeluu kan jalqabde bara 2023 ta'uu isaa gabaafameera. Ergasii as immoo Yukureen dandeettii misaa'ilotaa fi diroonii fageenya dheeraa irratti immoo haleellaa cimsattee akka dhuftes immoo gabaafame.
Mariin Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamu torbeen isaa dheerachuun isaa gabaafameera. Mariin Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamuuf gaggeeffamaa ture yeroo biratti akka darbe himame. Mariin Ameerikaa fi Iraan gidduutti gurraandhala 19 Switzerlaandii keessatti gaggeeffamuuf karoorfamee ture yeroo biratti darbuu isaa qondaaltonni himanitti jiru. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vansiin waliigaltee eeggamaa ture kana dhufuuf immoo gara Switzerlaandii akka hin imalle ta'uu isaa waajjirri White House mirkaneessee jira. Akka gabaasa miidiyaalee carraaqqee wal dhabdee kana yeroo dhiyootti uumame kan dhaabuuf sarara daldala naannichaa isaa ijoo ta'ee dhaabsaniif immoo banuuf akka jiran himaniiru. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Switzerlaandii walgahii kana akka karoorfatan akka hin eeggamne ibsuudhaan guyyaan kun haaraa marii kanaaf immoo qaqqabe ammas immoo hin murtoofne jechuun himan. Mariin kun immoo waliigaltee mootummaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti waxabajjii 17 hanga 18 irratti karaa onlaayinii mootummaa lameen waliigalmeen immoo hojiirra oolchuu irratti kan xiyyeeffate ta'us himameera. Waliigalteen kun gabaastota tokko keessatti immoo mormitootaa fi Islaam baandiin jedhamu irratti immoo yommuu waamamu yoo ta'u kaayyoon isaanii wal dhabdee waraanaa dhiyoo Iraan keessatti uumame dhaabuu ugguraa doonii waraana Ameerikaa kaasu daandii galaanaa Hormuz deebisanii banuuf immoo adeemsa guyyoota 60 kan furmaata bal'aa sagantaa niwukilaraa Iraanii fi carraaqqee deddeebisan ijaaruu kan hammatu ta'us immoo himameeti jira. Qondaaltonni Ameerikaa yeroo marichaa dheerachuu isaa dhimmoota rakkinaa loojistikii karoora walgahichaa guutuu ta'uu dhabuu isaa akka ta'e himan. Gabaasni biroo akka agarsiisti immoo gareen marii Iraan irratti sababa wal dhabdee naannichaa itti fufee jiruu fi tarkaanfii waraana Israa'el kanaan immoo naannoo buufata Hizbollaatti wal qabatee karoora imala isaanii addaan kutuun isaanii himameeti jira. Akka gabaasa gaazexaan The Guardian akka gabaasetti immoo mootummaan biyyoota lameenii irraa hojiirraa immoo mootummaa olaanoo waliigaltee kana mallatteessaniif yookaan immoo marii teeknikaa waliigaltee duraa gara waliigaltee guutuutti jijjiiruuf taasifamu irratti wal arguu danda'an jechuun abdii dureedhaan akka jiru immoo himameeti jira. Maddisaa Rootarsitu gabaase. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hanga amma waan nu daawwattaniin nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha JMN subscribe like share gochuu yaada qabdan komentiroo nuukaa yeroo gaarii qabaadha.